ilmu mati ya gafadhu meenaan jedhe ilmuun sun akkami ilmati gafadhu ilmata ilmu asin duratti illee ulfooyte dhagee ammallee yeroo lammaffaa faayitara takkarra miti hayyee maal taatee ilmu tara takkammoo osuma dalattee maal dalattee ifna raabaa sanatti maati jaanii namaatiin dhufeeti eenyu sirraa baase Mustafa na raabaa simatu meemu mi wallahi ifna tuwena raabaa garaa kasa sidhiite mooduuti sidhiite si keessa baase garaa isallee na dhiite akkamillee na tumee raabaa Wahai Mustafa nama gaarii fakkaata waan nama ifna tumeeti na duuba na dhiisee absaabaa dhaga absaabaa santillee kan ilmoon na raabaatee ni jirtu jala deemee galuu didee achitti dhiisee ammallee dhufee asin dilaan kanneen akkasitti dhukkubsadhee jala deemu jiru Mustafaan tiranna dhiisee jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota keenyaa hundi keessanuu akkamiin qabdanii jirra jirtu isiniin jecha akkasuma warri amantii biraallee ashama harka fuunee isiniin jecha deebinee dhufnee jirra isiniin jedha. Rozaan handa maal qabattee dhufte jechuun keessan noo lamu haddamoo waan bareedu takkan qabadee tiniin dhufee jedhee yaada isinii akkamiin fayyeellee jira alhamdulillah. Sagaleen xiqqishu na duute jirti sagaleen xiqqishu laashii wan lash na jettee jirti ka sagalee homaa miti jechuudha hordoftoota kabajamtoota keenyaa haddamootu dhugaa rabbi dubbachuu maatiin kiyyallee akka Mustafaadhaaf na kannanni beeytanii na kennanii jiranii guyyaa nikaayaa amma arafaa booda qaban jechuudha arafaa booda ni kenna jechuudha inshallah ta'ii rabbiitiin dhugaa rabbi dubbachuu hedduu akka gammachuu qaba maaliif amma sa'aatii kan namni asmaraarra jiranii beeytanii kan barbareednu biratti barbaree daaboo afaan saamna min racaalaan biratti amma barbaree daaboo jiran saa kana jechuudha geeffamteerti xiqqishuma garuu waa hedduu barbaachisti wanni gad dhaabbame tokko kunuunsa barbaachisti kanaaf malee waan biraatii miti hadda mootu daraartuun na bira jirti ni beeytanii asuma jirti ammallee gaduma baatee kushiinaadha waa dalaguu jirti jechuudha dhugaa rabbii dubbachuuf hordoftoota kabajamtoota keenyaa maazariin teenatti bilbilteetiniini Rozaatiyyaa jiru addunyaa tun xiqqishuudha guddoo miti hangan irra jiraannu iyyuu hin beeynu gaafan irraa kaan iyyuu ni kaana addunyaa tana guutuu bal'oodha nutti mul'atu tana gaafan duunee kophaa keenya galla kanaafuu ammootu iyyuu micooyoon tunnoo eshi kas jettu taate itti deebisii masaanuu ta'a waliin jiraadha fuuldiri kan keellee akkasiif tolu kadhadhu micoo tana ejibbaata gahinaan jettee maazaniin tiyya jechuudha wallaahi yoo isin echi gara jettu taate anillee bakka duraan baay'ee waan akka masaanuu jibbuun qabu jiru addunyaa kana irratti dhugaa rabbi dubbachuuf jaarsaa jaartii masaanuu yoo waliin arke waan guyyaa dhiisee waan halkanii yaada dhugaa rabbi maaliif beetani bakka umaar kenna mul'ata akkami bakka ani jiraame akkuma wayiitu natti mul'ata dhugaa rabbi dubbachuuf wallahi bakka ani hin beeku yaa rabbi kiyyaa garuu kun rabbiin biratti hin ta'u jedhanii tokkoffaa irratti shari'aan kennallee akkaan beekotti keessallee quraanallee baay'ee qara hin beeku waa'ee shari'aa akkasiillee keessa beekee osoo hin taane dubartii takka eega fuudhanii takka gaafa ulaagaa hunda guutaniitiin hin jawoo wal qixxeessan malee hin taatu jedhanii akkasuma yoo takkitti sun awwala waadaa seesistee kasitti heerumtaate irra fuudhuu hin taatu jedhanii akka dhagayetti achiin gara kana mootu yoo waan barbaaddu hunda isii irraa argatu taate wanumaan irra fuudhaniif hin jiran jechuudha kanaafuu anamma daraartuun haasaallee isinitti hin dheeressu daraartuu yaamee daraartuun in gaafadhaa waan isin jettu walumaan laalla ani Mustafa mistara siyaasan isiillee natti himeetiin jira waan irratti wal dhamanillee hedduu natti himee jira garuu gaafa namni tokko gaafa aareetiin hin jee waa hedduu wal keessa laaqqasini galee anin tunummaa noo jechuudha yoo amma aaree abbaan fedhee waan godhe sinaan goone jechuun ni danda'a mana kiyyaa keessatti dubartiin jechuudha waa hedduu yoo dubartiidha dirti namaa goote yoo aarteetiin jette waa hunda walitti laayitti waa hunduma kan xiqqeessite jechuudha maaliif beeytanii bakka dagatti waan barbaade godhe san guyyaa takka ittiin balleessuu dandeetti garuu garaa waan qabdu beeka garaan isii booda irraafachuu danda'a kanaaf ammootu handaraartuu mistiraa waa baay'ee dhagahee jira inni dhugaa ta'a sobataa irraa hin beekne kanaaf ammoo daraartuu sirriitti gaafadhame waan isin jettu walumaan kalaallu ta'a jechuudha kaamera kiyya kaadheetiin jira dhugaa jirtu isirraa baree akka jarri lamaan walitti deebi'anii masaanuu taa'anii fataa inni fira jiraanna jiru addunyaa kana jaarsa kenna gama gabanaa harka keessa dhaqannee deemna marrakkoo qabama isin galee nu lachuun nu gaha ani garuu wallahi gaafa tareetiyaa barakiinaan qaama guutuu dhiqa malee barakiinaan dhiqa gaafa tareetiyaa inshallah barakiinaan dhiqee qaama isaa luqqisa asmaanu gubadhe jidduu godhatta ummata nama saanuu fedhadha ummata nama fedhu jedha waan ummaanti kinaan jette san godhuudhaaf amaana san bakka gaa kanaafuu mee aga daraartuun dhusutti nu faan turaasin inja sirba baay'ee qabaa
kon basiiddaate haadha kan gadi baasee gadi hin baasne ka barreeffadde ka buka qabsoo faa wayii hin dhabaa jedhee dhiisee amma lolli jiru lolli qaataa dhaabbatee jedhee dhiisee malee hayi maa mummattare buna feeta gabbee buna dhuguu fadha manatti nuun dafistuuyi badho hamana maalidha cilallaa qabachuu dide maabaraatiin jirtee dhugaa keeti Samatti sabantiidhaan qaqqabsiisuun fila. Wajjumaan nuyi nagaa wajjumaan gabbaa namalee kophaa kee wayiin gabbaa ta'a bilisiticha. Maaliif takka takka kophaa gabbeeffataa jechuun Karoo kophaa takka yeroo takka takka kophaa gabbaa ta'e bara sammuun dantee murtaa taate. Ati murtaa dhaate. Fiin qaqaa deemta. Maayini fiin asaa deemee akkas taate hin baatee. Rabbi haa wala miskiina sammuun keessaa hutte namni lubee koo argaanu. Jaansa dhamnaan maraatti miskiina. Ta'a obstaa'oo baatee jaa. Eebanne lakkee sababa musaafattee maraatanan jechuudha. Efajjeessuudha wayya miti. Qoyaan kasiin jedhu qaba. Wanni maal jedhee dagadhe sila hawwis billaa bisheetaan irra jiru. Waan si gaafadha yeroo hunda si gaafadhachuu jira jechuu jedhi kaa. Dhugaa rabbi dubbachuuf daraartu jechuun rabbiillee waliin nu teessisee waliin nu ciibsee waliin nu nyaachisee waliin nu deemsisee waliin nu jiraachisu jira miti ree. ከዛ ወንተ ነዲ ቤት እኮ ጅራ ቤት ማል ወን ሰደብ ማል ሲሂ ሙስጠፋን ሜዱጉማ ማጅሩሰን ማጅሩሰን ሙስጠፋን ወራት ደምቴ ደብተ ሙስጠፋ አምበሩ ጥቅሽ ማ በመና ማን ለ ሙስጠፋ ማሶላ ዱጉማ ከናከ እነ ድሮ ዲጋር ሚጫ መጋሌ ሎክስ ንዞ አዮ akkasitti mee isa ma Mustafa min bareeda bar mashallah ani wayin bareeda adam kis bareeda qalla da bar qalla lokis matay saadi temi afur bismillah inta dilla Mustafa tawta izarbo shahadan dilla Mustafa shahadat ya rabbi shahadu matanna ha godu ta kasi kasitti ma wallahi kama duga sinja habibti tiya mi umma duga rabbi dubbacho umman tiya bilbilte rozaatiya siif daraartuu masaanuu qabu ta'uu qabdanii bakka takka waliin jiraachuu qabdanii rabbiif nama biratti illee gaariidha naan jette si galee kanaafuu masaanuu taanee wajjin jiraanna mii maaluma si godhenni anagana Mustafa deebi'a hara namni tiya guutoo kattin taa'u abaar maalitiin qaba kama agartee ka abaarsee itti isa wajjin jiraatu abaarsaa qaba jechuun maali dhugaa sin jaabar la Mustafa ne dhugumaan deebi'uun barbaanne maaliif deebi'uun barbaanne Kurtee takka fitti muudhamate la dubartummaa jechuun wama dhugaa jiru bakka mistiraan illee baree waan kana ni jiraami baree maal jenni walii gallee lakki roozaa akka dubartiitti takka naa himee asuma akka dubartiitti hin ta'in gurbaan kun abbaa warra keetii fuulduraa sii ta'uu deema waan gaafa sanii finnaa finni yookiin aanaa finni walii galuu namni dura bargaa walii galee alaa galaa miti ogummaa duraa sanii yookiin walii akka si walii galtan kanatti yookiin waliin galini aa'u rabbumaatu naaf isa waliin qoodini hanga hojjeteenya illee hojjeteenya jechuudha sanmallee gammachuudhaan kan hojjeteenya takka hin jiru yaa'uma guyyuutu daraartuun akkas gootee daraartuun akkana taatee yoo gabbee ol deebi'u dubbuma haaree naaf dee dhufa kanarra fujjiru faadaa waan takka irraa quban qabnate akkasi faajaa ansan marraanis bakki takka dubbiin namni jaasayyaatin takka dura wal jaalachuu dura kabajaa fi amaanaadha lamaantu yoon jire yoo naasin kabajnee naasin amanne faayidaa maaliti jaalalti yoo angaam yoon jaalala keessa namaaniif hin isaafoo duutti hin jiran yoon an amanne jaalalumaan cheetanii si jaaladhu kana Mustafa sin jaaladda jenus nufi jibdaan anja keessa sunuun jiran dhugaa keeti sanumarraanis isaaf isa isaa wajjin illee jiraadde nasiibni illee waliin nu toluu didus dirqiidhaan lakki mana kana dhuftee bubbeen fuutee jee itti dhiisneen ka bubbeen fuutee hotteenis deebseetuma walitti sasabbakee walitti hodhee jiraadha bultii sanittis dirquman jechuu amma immoo waan harka isaatiin balleessa gisee dhufee sii godhee si kaste si kanate eenyu si mazengenes namni abalu natin jo malif wani fi badi fadiyo fi ballese dufati darartu si tenan jahaye durani malif yoni kana nje wajika kunturren jaruman callisa male wajin ka malif yoni so wajika ge intalti dubarti ka jasa wajida batte afan balu da faida mal callise tuma gizeni tasgabba isa malif kana tatiye isa gafat innummoo ganama gizeerri baakooti ticha fuuldura deemoo kana itti deema maaluma yeroo hunda manuma dhiiga hinatti raayis
jaalala isaatiif jeetis yoomkin rabbiin hangaan isa jaaladhe sanii ol kan jaalatee anis jaaladhu naaf hiruu danda'a. Nasiba baatii takka baatii lama mata hojjetaa hangaa hojjetee sanittis gammachuu yoo har'a guyyaa tokko gammade guyyaa kaan guyyaa lamaan booyoon guyyaa tokko gammade torbaan guutuun booye. Yoon torbaan tokko gammade baatii guutuun taa'ee isaa jee booye. Sanirraan isa kana dhiise isa kana hiife. Sanummaa niyummaa isatti illee hin gaddu. yoo nama tokko himine bor rabbiin carraa gaarii si baasa hiree bareeddu si eeggata waan bareeddu si rabbi si gumaacha si galee namni nama safee jireenya isaa keessatti namni nama safee ammoo waan takka harkatu wallahi laazim waa hedduu argee jira namni nama meeduu numa meedama rabbuma tole nuun qoodini salmaa faddabaane Nalawan biraatu jira. Saree maraatti jaani atis wanni nasiba waan ta'eef bakka itti yaadin illee hin aarin illee waan aarata kan qabu duraan hangaan isa hojii saniin aaree isaa didee hurboo ture. Isaa jeetti sababa jaalalatattis waan hin dhabe anaabbeef waan hin kasaare sana abbeef. Sanumaan daraanuu dhiitis akka yoo ittiif gadhiiste si tuffattee taanaatu Mustafaa Jaabaaleef ittiif gadhiise. Kanaafuu abshirsiin jedha habiibti tiyyaa jechuun dhalaan takka gaafa nama jaallattu onni irra nama jaallatti si galee akka dhiiraas sharriin beektu garana hin beektu si jaallannaan onni irraa si jaallatti gaafa si jibbitellee akkasuma keessattuu namni dafee nama jaallatu dafee si jaallata dafee waa hunda siifti himata mistira fi si himata akkasuma ammoo dammoo gaafa si arge akkasuma si jibba ana maamala hiyyarra wallahi lazi nama takka hadha baraddemi onni irraa jaallata dubartummaa mooloonu akkasuma anama zee jaallattu maaliif dhiirti yoo tanaawwalii inni taane tabiraatiin fuudhaatti dhalaan immoo maaliifin kanarraa bee kana heerumaa faayidaa namaa laa qabdiidhaadhaa fi tokkichi jaalatte sani onnirraa kaatee jaalatti yaani likitti itti gadhiisee onnirraa kaatee jaalatti dhiirti immoo xiqqoo si jaalattee taane sonki yoo tun hin taane tabiraatiin fuudhaa gartee gismu duroo fuudha sana tun taane isii taananni bultiisii ta'uu baannaan isni baatiidhaan jechaa fuudhan dhiirti waan dhala afur fuudhuudhaaf rabbi isaanii qoode dhugaa fayyadu isaanii qoode jechuudha afur fuudhuu hin danda'a san sammuutti himatan dubartiin miskiinittis tokkichuma san heerumta sanirraan sadifaa gubbarraan fidha. Karabbi abaare. Saniifuu masaanota jaalatanii fi masaanota ittiin jaalatin. Ana amma qofa si jedhu kaachi tolfattee ciisuuf hin deemini. Mustafaan maannaan jedhee sin jedha mistira tokko naa himeetiin hin jira dhiifa malee narraa ta'ina karaa kartellee naan hin jedhini yoo tokko taanee jiraannellee baay'ee takka natti tola sii galee maannaan jedhee daraartuun ilmu matii gaafadhu meenaan jedhe ilmuun sun akkami. Ilmati gaafadhu. Ilmoo asin duratti illee ulfooyite dhaga'ee ammallee yeroo lammaffaa. Faayidaan takka irra miti. Hayyee maal taatee ilmoo. Tara takka immoo asuma dhalattee maal dhalattee reefi mana raabaasan atumaati jaanii namaatiin dhufeeti. Eenyu sirraa baase? Mustafaa na raabaasan. Simatumee moo? Mii wallahi. Wallahi fi natumee na raabaasan. Garaa keessa si dhiite moo duuti si dhiite si keessaa baase? Garaa keessa illee na dhiite akka malee natumee hogaasan. Wai Mustafaa nama gaarii fakkaata mana nama. Fi natumeeti na duuba na dhiisee Abdisaabaa dhaqa Abdisaabaa santillee kan ilmoon na raabaatee ni jirtu jala deemee galuu didee achitti dhiisee ammallee dhufee asin dilaan kanneen akkasitti dhukkubsadhee jala deemu jiru Mustafaan tirreen na dhiisee jechuudha. Waayee. Deebiin mutii sanoo ati Abdiisaa heerumuu filmoo sanoo ofirraa baastee nan jedhu. Akkuma fedhe yoo ta'e intalti dhalaa takka haati ilmoo fi takka harka fi tumtaa jechuun hin jirtu. Yaani ilmoon tun lubbuu namaati ati lubbuu namaa ni jeessaa namaan nama saniin amma Mustafaan heerumaa lubbuu namaa ni jeessaa. Najjisu. Mustafaa bira manni jaaladha itti amna lubbuu raafasee. Mustafaa argachuudhaaf na ilmoo ta'e ni jeessaa. Najjisu. Akkuma fedhe sanumarraa inni gaafate gaafiidha akkam siraabaat akkana. Quraana illee fuudhee kaniin akkasii qabaddeef Mustafaan naamanuu ni ta'e. Lakkii Abdiisaa heerumuudhaaf irraa baastee dhiira biraa jaalattee jirtaa yookiin sanii firaa baastee jimbassa hiyya qabdaa sanii filmaa kana firaa baastee sanillee beekaddu ana afaan baafadhee guyyaa sanii akka malee na darbitee gartee osoo siin nadha hin jiiniin yoon si kaakasin nadhee narraa baate jeen firrifate jeen guyyaa sanii aartee na darbitee akka malee narraa sanii narraa baate naan islaa kakaddu naan jee kakaddeef quraana qabaddeef naamanuu didare sanuma nasiiba. Salamataao.
Tahu malam mata tanah bat. Tahu lah. Ta dura gizi khara dem juru narabat ya. Witi kara kan duftu. Gizi sanat ke bisang gubban dem ne famma sorban to butu mana hida tenyan. Hibade duwa qabda wallahi. Bara fani de kasitti khara hanat te dura ka char ne mi sanira narabat la ala sani hunda khainan obsem. Dia khadaran ke kan nur khawni to hani mi damre. Khan gizi an khara dem sayon ti me bi ho irar ke se irar brangal to. كناس قال موس ربنا سن ربنا رباسي ومتي نصيبها متعاية خبرات لنا القداجة تبرات اللي تبي قرأت قرأت شو خاينين بينتي قرأ قرأت خاينين قرأ قرأت قرأت شوف قرأت كده في قرأ قرأت قرأت متي سهل مفاجأة وده فيه ما كان نجمع ده فكيل ما دراسة فاميليا لسان كملنا نتنا ده أركسات باسه ودي بيه نما يتبعته سنن بودران أسه وندو أبسه مصطفى آخر الله ورقاتي نعم يجون كري تكذا برا مالي فاني لين أوسف Maraga utuban haga diban qaba haga disan qaba yettero munduba hayti هدوس أوسف إذا جيسي أسلوفه باتي جاكوتو ورخني قبل لالن مالي في جزين دفع سنيزي جا ورخني وجد أين الناس نوجد أقولي دور رخي سوجد أين الناس نوجد ده نانجهاي yaartiin meeyoos yaartiin qaalii yaartaani gootii geetu manjelmu deemu yoonni kana gees akkasuma kana jius akkasuma akhira dirumatti yennee maal amba duba hindu taaree waan duutuuf hin jiru dhugaa rabbi dubbachuu namni jaallate ni waa'ee Mustafaatis dhiiseef sababa kanatti fi malee waan biraatis takka hin qabu dhugaa keeti annaa fi soollee nasiibumaatitu nu gidduu hin jirre yoo waan takka beekte yoo rabbiin walii isinii qoode malee walii isinii katabee walii isinii qoode malee hanga feete yoo nin godhettee gootee yoo eegaltee wanni sana akhira nama diigamte malee hin dhumattu dhugaa Alhamdulillah inshallah khaira bultii nagaa bultii gammachuu wada waliin jiraate wajjin gammadee jiraatu rabbi sana godhu ani immoo waa'ee kanatti sosoma isaaniif minnaamin kanan ta'inatti ani osoo Mustafaa gila jiruutis yoom daraartuun fuudhuun fadhaan fuusis yoo jees nama isa dura deemee fuusisu maaliif yoon ani fuutu jee isa dhorgeesi tolaa miti boortaa kiyya fuudhuu ni danda'a ani isa dhorkuu hin danda'u jechuudha hanga feetoo taate masaanuun tuni waan nu dura jiru waan dura beemti bas ani jibbansa Mustafaatiin kafaalaas Mustafaa beebii dhugaa rabbi dubbachuu namni jaallate hiree bultii fi keessaan boobeeta dhugaa rabbi yoo dubbanne takka isa baddu takka isi baddu si galee namni jaallate wal bira bultii tana gad hindisu garuu ammootu iyyuu dhugaa rabbi dubbachuu Mustafaan illee kana hunda si godha jedhee ilmoo akkamii ilmoo ofii dhiitee garaa baasan gizaanitti ndiriyolla يمكن أنا كان يسرع على المرباني يمكن يو إني فوده المو قبادة دوبرتين إنسان يمتازر ترى المو تهتنا وكان ده أرد المو تهتنا ودر ديسة يارتنا عند تو بس مودة بكشتي لا سمو بمتي ربي ولسنا ودمونا ديسة كتور عران بنا متى نقص جرتي يا خاطر بنا نادا دابو يا خا ولين قباني بنا دو أنتي أفردت ميرلا أيه